waan abdii borii obboleettiin teenya Sumayyaa didhaa Qur'aana gad buusuudhaan baga gammaddan baga gammanne. Baaburrayyaanii markaza guddaa barsiisaa jireenya islaamummaa yaa faaya dhugaa kennaa Kaaliqaa rabbitu ol fuudhe kan kee maqaa Qur'aanni jireenya namaa ibsaa har'aa fi boruu kee bareechisaa sammuu kee faayee tolchee akhlaaqaa caayaa hayyoota nama teessisaa Baaburrayyaanii markaza guddaa barsiisaa jireenya islaamummaa yaa faaya dhugaa kennaa Kaaliqaa rabbitu ol fuudhe kan kee maqaa Qur'aanni jireenya namaa ibsaa har'aa fi boruu kee bareechisaa sammuu kee faayee tolchee akhlaaqaa caayaa hayyoota nama teessisaa Qur'aanni jireenya namaa ibsaa barnootaan bareechee sammuu cimsaa galaana ilmiitu achi maddaa gaarii kan barsiisu karaa hundaan daandii kan akeeku karaa sirrii hammeenyi hin faalu shiraaf darree abdii golgoloofte diiniin ibsaa Qur'aana tufaa'ee sammuu cimsaa Allahu akbar hamile akbar furmaata lachiitu harkaa qabaa hawaasa barsiisa karaa hundaan Qur'aanatu laata ilmii guddaa fakkeenyaan qabuu kan isaan gituu gatiinsaa guddaadha homtuun bituu hedduudhatu yaalaa ture kalee garuuyyuu fiduu hin dandeenye malee fakkeenyaan qabuu kan isaan gituu gatiinsaa guddaadha hedduudhatu yaalaa ture kalee garuuyyuu fiduu hin dandeenye malee Qur'aanni jireenya namaa ibsaa barnootaan bareechee sammuu cimsaa galaana ilmiitu achi maddaa gaarii kan barsiisu karaa hundaan daandii kan akeeku karaa sirrii hammeenyi hin faalu shiraaf darree abdii golgoloofte diiniin ibsaa Qur'aana tufaa'ee sammuu cimsaa daree akiraati siinqii jabaa furmaata lachiitu harkaa qabaa hawaasa barsiisa karaa hundaan Qur'aanatu laata ilmii guddaa fakkeenya